Obboloota koo yeroo ammaa kanatti ijoolleen akkuma argaa jirtan mucaa kanaa ijoollee Itoophiyaati. Yeroo ammaa kana baay'een isaanii Dubaay keessatti baay'ee isaanii rakkataatii jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amanuun dadhabee amma juma kiyyaanan argee hojii barbaanna jedhanii akka kinoo maal jedhee isinitti himan dhugaa baay'ee takkan gaddee gaafan isaan argu ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube askaalatti jalatti argamtanii jirtuu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Dhugaa dubbachuuf waa tokko isiniif dhaama obboloota koo ijoolleen dubartootaa akkasumas dhiironni jechuudha. Namni sagalee kiyya kana dhaggeeffate waan dhugaa haasa'u yookiin immoo waan soba haasa'u isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu ija kiyyaa waan argeef beektanii namoonni asirratti argitan kuni namoota hojii barbaadanii. Yeroo ammaa kanatti hojiin hin jiru, hojiin dhiiraa hin jiru. Kaampaanii hojiidhaan kaampaanonni bengaalonni ijoollee keenyatti taphachaa jirti. Hojiin isaan hojjetanii gimmaasha namoonni ID qabatanarra birri isaanii biyya waan qaban gurguranii horii maatii gurgursiisanii qabeenya qaban biyya mucuq godhanii gurguranii dhufanii irraa ID asitti hojjisiifatanii ID warri qabu 600 akkasitti hojjetaa jiru jechuudha. Namoonni nama qaban garuu walitti xagga'aniiti hojii tokko uummatanii wajjin hojjetaa jiru. Isaan argitanii isin immoo ijoolleen achi qabeenya maatii gurgursiistanii asitti dhuftanii asitti rakkatanii asitti kun sammuu isaanii dhabaa jiru jechuudha ijoolleen. Kanaafiyyuu Dr. Abiy maal jedhe seetanii warreen mushkilaa achi keessatti uumatan nan ilaallatu. Akka barbaadan sin godhanii nan ilaallatu jedhee dubbateetii jira jechuudha. Mootummaan asii immoo miskiina. Mootummaan achi waan een jedhuuf amma ji'a tokkoffaa kana takkaan keessan as keessaa sin baasaa jechuudha. Takkaan as keessatti mushkilaa namni hin jiru jechuudha. Ijoolleen asitti dhufaniit sammuu isaanii bakka dadhabeetu waan godhan dadhabaniitu dhugaa dubbachuuf ani ija kiyya waan an argee fi kun sigaaraa xuuxa. Bakka mataan of dadhabee hojii isaanii warra hojii qaban hojii dhiisanii dhufanii asitti rakkatanii bu'anii sammuu isaanii dhabaa jiru. Kun du'aa reeffi galaa jira. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Kanaafuu biyyi biraa guute yoo barbaadan biyya biraa as gara seera qabeessan deemuu dandeessu. Biyya kana bichaa miti biyyi hojiin jiru jechuudha. Namni baay'inaan kana asuma deema. Rakkinni asuma jira asumatti rakkachaa jiru. Inni argitu miidiyaa ilaalaa jirtu. Akkaataa isaan itti rakkataa jiran, akkaataa isaan ijoollee itti beela'aa jiran. Kun akka carraati. Kana dallaala akkanaatiif fide. Dallaal abbaa feetee maa iffinne jechuudha biyya kana keessa. Rakkinni hin dhabamu. Bakka wanti ati hojjettu kaampaanii keessatti bakka bingaalonni waliin jettee hojiisanii si baasti. Ijoolleen akkanatti rakkataa jiru. Kanaafuyyuu biyya keessan keessa qabeenya san gurgurtanii walitti qabdanii gurgurtanii asitti rakkachuuf ishumaan hojjettanii biyya keessatti akka barbaadan ta'us ni wayya jechuudha. Deemitan biyya ormaatti duuti du'umaa jettanii warreen dhuftan okay. Asitti kun ijoollee waan qammasan waan nyaatan dhabanii dhugaa dubbachuuf akka biyya keenya san ati gaggabdee ati beeloftee araboon akkatti garagartee sin ilaaltu waan sin garramu jechuudha. Seegan biyya keessanii oo sin argee sin kaase malee saree moo nama jedhaniitu gadi jedhanii sin ilaalanii jechuudha. Osoo biratti kuftee farfira jettee si bira darbu. Kanaafuu yaa obboloota koo dhugaa dubbachuuf waan kanarraa of eeggannoo godhaa. Dallaalarraa hin dhufinaa. Birrii 400,000 baastanii hin dhufinaa. Birrii keessatti hin gorree. Qabeenya keessatti hin gorree. Hojjettanii as dhuftanii hojii hojjettanii of hin jijjiirtanii. Akkanatti ijoollee sammuu isaanii dhabaa jiru. Halkanii guyyaa bu'anii asii TikTokidhaa namoota qarshii walitti guuranii fi akkanatti jiraachisaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu amma yoomititti ijoolleen akkanatti alatti baatee akkanatti rakkachaa sammuu isaanii dhabaa jiraatu. Kanaaf waliif sagalee taatanii ijoollee biyyarraa irree paaspoortii baafachaa jiranii akkasumas dhagaan lamaan yoo asitti dhufanii qammasanii alatti ati amma dubbatteedhaaf rakkina akkanaati jiraa hin dhufinii gaafaati jettee waan ati itti naafte fakkaata. Isaan hin arganii jechuudha rakkina. Oo dhufanii asitti isaan rakkataa itti dabalamanii rakkachaa jiru kinu.
warroonni duraa akkuma ta'in kun biyyatti galee kun akka ta'etti keechaa ba'aatii jira. Ammas immoo dhufeetitti dabalamaa jira jechuudha. Kanaafuu maal jechuu barbaade tananii ijoolleen akkaatti sammuu isaanii dhabaa jiran kun dallaala nama achi fiddee as keessatti gattee namatti ishiin birritti gurgurattee biraa deemti. Hojiin hin taane fi fuudhanii gadi baasu. Hallaqa. Achitti rakkatte nama hin beektu. Namni si beeku hin jiru. Achitti rakkina kana keessatti kufta. Kanaafuu of eeggannoo godhaa. Kana hundas wanti isin eenyu jiru tokko hin jiru. Isiniin jechuu jaaladhaani kuni dhaamsa kiyyaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Ani beektanii akkuma tasaa deemitan bakka uummatuma keenya bicha walitti sabasabamee dhaabbataa jechuudha. Maal barbaadu? Hojii barbaadu. Annaa akkasii yaani jekiyaa waan argeef warroota rakkatan kana dura namanni dhugaa dubbachuuf namoonni keenya bichaatu akkanatti rakkata. Zeegan biyya biraa hojii tan eenyu jechaa ture. Kan baay'inaan kaampaanii qabus bingaalotuma kan isaan matuu deebi'ee namuma isaanii nama keenya ina cuucuun beektu. Kanaafuu biyya keessan keessatti amma 400 300 baastanii biyya kana dhuftanii isheedhan waan daldalachuu barbaadan horiirree horsiistanii akkasumas immoo horiirree ani dhugaa dubbachuuf isa deddeebisuu isinii wayya nigdii isinii wayya amma biyya kana dhuftanii asitti rakkattanii asitti boochanii waan nyaatan dhabdanii kanatti gadduurra achitti biyya abbaa kee keessatti birrii qabdu saniin tattaafatte namni hundaa qorraa ka'a dhaloonni ammaa garuu waa tokko hin beeku dhugaa dubbachuuf har'a barattee barachuu baattee namsi ishee tokkuma ta'ee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kaleechaa warreen har'a fooqii qaban warreen har'a mana akkamii qabanii mana fooqii qabanii hoteela banatan kun dhugaa dubbachuuf anumatu isiniin jedhee indaaqoo warra nagadeetu jira. Indaaqoo nagadanii har'a fooqii hoteela fooqii ijaaranii jechuudha. Tini gade dhugaa dubbachuuf namoota akkasii nama beekutu jira jechuudha. Namoota akkasitti irraa fakkeenya fudhadhaa. Ijaa biyyumti yookiin immoo haalli qaala'insaa tooftaa beeknan har'as inuma jiraatta biyya kee keessatti. Tooftaa beeknan tooftaa hojii beeknan inuma jiraatta. Nama tooftaan beekne yoo ta'een nageenyuma biyyaa kana yoo ta'een alatti biyya kee keessattis inuma jiraatta. Warri jiraatus hin jiraa atis inuma jiraatta. Baay'ee haala hojii beeknan. Biyyi ormaa keessatti dhuftee sitti saree taatee kan si beekus kan si hin beeknes kuba sitti qabee akkanatti salphachuurra biyya kana keessatti isa wayya dhugaa dubbachuuf. Haala hojiitirree hin beekne qaasiraa biyya kee keessatti qaasiruu si wayya. Qaasiraan kuufataa jettee si koorsee jiraatta akkoo birriin xiqqoo taatu biyya kana keessatti akkanatti sammuu ofii dhabuun kanaa mannaa achitti dhugaa dubbachuuf gadi jettee birrii xiqqoo san hojjetattee qoonqotee of dandeechee jiraachuu si wayya jechuudha. Naa dabartii jettee as dhuftee har'a lubbuu keetillee baqa waanuma qammastu dhabde. Gati ijoolleen siqaayii guddaa keessa jiru jechuudha biyya kana keessatti. Ani amma akkanumatti waan zim jedhee haasa'u isinitti fakkaata. Garuu waan ani argeef namoota rakkina ijoolleen keessa jirtu waan ani argeef isinitti hima. Dhageessan. Waan akkasiitii. Video biratti hanga walitti turtii gaarii qabaadhaa.